Oolmaa sharafootaa ilaalchisee jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa Apirii 4 guyyaan Apirii 4 jechuudha. Baatii 4,2026 haala sharafoonni maallaqa biyyoota adda addaa meeqarraa akka jiru dabalee jira moo qannasee jira yookiin immoo hir'isee jira waliin ilaalla jechuudha. Asumaan nagaan daganne nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Nagaan na bira jiru immoo isin bira akka jiru abdiin qaba. Kanatti aansuun namoonni mana kanaaf yookiin immoo chaanaala koof haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Notifikashinii ol irra godhadha akka yeroo ani viidiyoo lakkisu kallattumaan isin irra bu'uuf jechuudha. Akkasuma immoo warri viidiyoo koo jaallattan immoo laayikii godha. Hiriyoota keessan bira akka ga'uuf immoo sheeritti gochuun na hordofaa isiniin jedha. Egaa akkuma baratamee fi akkuma beekamu biyyoota kanneen akka paawundi sterlingii fi akkasuma Kanaadaa doolaar, Ameerikaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaarii fi akka Turkii riilee akkasuma Saawud Arabiyaa riyaal Dubaay diraamii fi akkasuma Kuweet diinaar akka Joordaan diinaar, Bahriin diinaarii fi akka Israa'el shikil, Ijipshaan paawundii, Kaatar riyaal, Yemenii riyaal, Indiyaan ruupii, Suwis firankii, Yuuroo kanneen kan ani isiniif qabadhee dhufe baratamaa fi beekamaa akka ta'e immoo bilaak maarketii yookiin immoo hawaalaa isa jedhamuu fi akkasuma baankii kan isiniif fidee dhufu jechuudha. Asumarraan gaaffii tokko jechuudha. Obboleettiin tokko gaaffii tokko na gaafatte azalatti ani maallaqa kiyya Saawud Arabiyaa taa'een gara Dubaayitti ergachaa jira. Daldalaan ani duraan irratti ergachaa jiru suni sarraafaa yookiin immoo akkaawuntiin koo eksipaaردii ta'e yookiin immoo cuufamee jira jedhee natti hin himne. Ani garuu callisee moon akkuma dur baratamee callisee isarra galchee gaafa dhaqee gaafadhu akkaawunticharra maaf galchite akkaawuntichi narratti cufameetiin jira. Kanaaf maallaqni kee bilaasha yookiin kantuu galee jira naan jedhee jette yeroo baay'ee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf anani irra caalaatti illee xiyyeeffadhee kan ani isinitti himu jechuudha. Birrii 2 birrii 3 barbaachaaf jecha biyyan beekne nama hin beeknetti maallaqa keessan hin kenninaa nan jedha. Ishiin egaa akka maallaqni ishii nyaatamu yaaddee otoo hin taane bu'aa birrii 2 birrii 3 argadha. Birrii 2 3 kun immoo maatii koo fayyaduu danda'a. Anallee na fayyaduu danda'a. Nama baay'ee hiyyeessa tokko na gargaaruu danda'a. Baay'ina irraati birrii 2 birrii 3 yeroo walirra teessu jettee yaaddeetti garuu akka ishee yaadde ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaafu egaa maallaqni kun akkaawuntii cufame irratti gale taanaan wanti ta'amu tokko illee hin jiru jechuudha. Nyaatamta jechuudha walumaa galatti. Akkaawuntiin cufame jennaan maallaqni socho'uu hin danda'u hin jiru illee jechuudha. Eessaa dhufa cufamee jira waan ta'eef akkaawuntichi sababa maaliif akka cufame sababa qaba jechuudha. Yookiin adabbiin cufameera ta'uu danda'a yookiin immoo akkasumatti akkaawuntiin sun cufameera ta'uu danda'a. Adabbiidhaan akkaawuntiin sun adabbiin cufameera ta'e yeroo booddee akkaawuntichi ni banama. Garuu immoo akkaawuntichi ofumaa cufamee jira yoo ta'e immoo akkaawuntichi bilaasha jalaa ta'a jechuudha. Kanaafuu maallaqni ishee ni nyaatama. Namoonni maallaqa keessa yeroo ergitan dura gaafadha. Warruma biyya keessa jirtan yoo ta'e fakkeenya Saawudii keessa yoo jirtu ta'e Saawudiima keessattuu isa ji'a 2 darbe maallaqa keessan ergitan ji'a 3 darbe ergitanii fi inni har'a ergitan wal gaafattanii malee maallaqa keessaniin ergina. Kanaan dura akkaawuntichuma kanarrattan erge jettanii callistanii irrattiin ergina. Akkaawuntiin ni cuccufama. Sababiin isaa waan ni cuccufamuu fi namni tokko har'aa boru akkaawuntii sanarraa maallaqa baasaa galchaa yeroo jiraatu shakkiidhaan akkaawuntichi irratti qabamaa jechuudha. Inni qabu jechuudha. Fakkeenya Saawudii keessaa irra caalaatti yeroo baay'ee ni cufama. Kanaaf gaafa maallaqa keessan ergitan akkaawuntichuma isa gaafa duraa irratti callistanii galchuu otoo hin taane kanuma irrattan galchaa akkaawuntichi sirriidha isuma duraati kan jedhu gaaffii gaafadhaati. Haala kanaan ergadhaa siniin jedha obboleewwan kiyya qaalii sinitti eeresse gara sharafa keenyaatti yoo gallechuudha. Egaa guyyaa har'aa paawundii irraa siniin ka'a. Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 249.62 oolee jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaatiin immoo paawundiin tokko 198.58 oolee jira. Inni itti aanu Suwis firankiidha. Suwis firankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa irraa 265.47 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Suwis firankiin tokko 190.73 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha.
yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaarraa 217.64 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176.84 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ameerikaan doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 190.64 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.4 oolee jira. Akkasuma immoo obboleewwan kiyyaa Joordaan jirtanii fi Joordaan irraa doolaarri isinii kennamuu fi akkasuma immoo darbitanii Beerut keessatti doolaara fudhatan kan isin herregatan Ameerikaa doolaariinidha. Kanaafuu doolaara bakka meeqatti barreessuu korra Ameerikaa ma doolaarirraa aggeeffadhaa isiniin jechuun barbaada jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 135.22 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 109.56 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 131.48 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 106.6 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.29 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa heewwan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.50 oolee jira jechuudha. Akkasuma Oman riyaalidha. Oman riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 491.13 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu sharafaan Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 620.60 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 489.89 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.56 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.66 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.27 oolee jira. Egaa akkuma beekamuu fi akkuma baratame Saawud Arabiyaa keessaa yeroon isinitti himu jechuudha. Akkaataa guddina maallaqa keessanii yookiin immoo baay'ina maallaqa keessaniin kan isin ergattan isiniin jechuun barbaada. Egaa namoonni maallaqa guddaa qabdan 22 irra jira jechuudha. Guddaa yeroon isiniin jedhu yaani namni tokko 3,000 ol yoo qabaate hanga 4,000 hanga 5,000 yoo qabaatan qaalii gatii widdiitti isinii ergama jechuudha. Herrega warra widdiitti jechuudha. Namoonni immoo maallaqni keessan xiqqoo ta'e immoo fakkeenyaaf namni 2,000 gaditti qabdanii hanga 500tu warri qabdan immoo birrii xiqqoo jedhama jechuudha. Gatii akka rakasu garaagarummaa adii tokko yookiin immoo garaagarummaa birrii tokko ni qabaata jechuudha. Kanaafuu namni birrii baay'ee qabu riyaala Saa'udii tokko ishee birrii Itoophiyaa 46 adiitti ergachaa jira jechuudha. Akkasuma hanga 47 kan erganis jiru. Daldaalonni hundi isaaniitu gatii garaagaraa ergatu. Namni nama sadii yoo gaafatte garaagarummaa nama sadii argita jechuudha. Namoonni kun gatiin isaanii adda adda. Tokko 47 si erga, tokko 45 siin jaa, tokko 46 siin jaa jechuudha. Namoonni maallaqa xiqqaa qabdan 45 ergaa jiru jechuudha. Haala kanaan akkasuma 45 adiinis isiniif ergaa jiru jechuudha. Akkasuma karaa mashwaara yookiin immoo taaskii kan jedhamu immoo namni baay'ee ergus namni xiqqoo ergu akkasuma immoo namni mana dhufee si harkaa fuudhuu fi namni ati sarraafaa isarra gashitullee riyaala 50 dirqama ni kaffaltaa jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko jechuudha 40.77 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin jechuudha 267.42 oolee jira. Inni itti aanu Bahrein diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 502.25 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 60.25 oolee jira. Akkasuma Ijipshiyaan baandiin tokkollee akka karaa gabaa gurraachaatti jechuudha 3
jaatamii afuriin oolee jira. Indi'aan rubbiin tokko garee gaba gurraachaatiin tokko tuqaa jaatamii lamaan oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa gaba gurraachaa 0.63 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalli 50.61 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya guyyaa har'aa viidiyoo ani qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Kana fakkaataa akkasuma viidiyoon koo yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatiina. Viidiyoo biraa yookiin immoo sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Akka viidiyoon koo nama bira ga'uuf immoo buushii akka ta'u laayik gochuu hin dagatiina. Turtii gaarii.